waaqayyo miilla sinaa godhatu. Baroota keessatti waaqayyo gooftaan nama dhaloota bu'aa buusu sinaa godhatu waaqayyo. Iddoo kanatti waaqayyo Musee afaan godhateera waanta ta'eef saba kanaan akkana jedheedhaan sabni kuni haleluuyaa sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an jedha warri dhuunfaa koo ta'an maal sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an waaqayyo saba hundumaa miti fuula isaa kan eeyyamu waaqayyo saba hundumaa miti iddoo isaa aarsaa isaa kan eeyyamu waaqayyo saba dhuunfaa isaatti yaada isaa himuu barbaada waaqayyo saba dhuunfaa isaa dhaggeeffachuu barbaada waaqayyo waca dhaggeeffachuu hin barbaadu waca gabaa dhaggeeffachuu hin barbaadu waaqayyo waca addunyaa dhaggeeffachuu hin barbaadu waaqayyo saba keessaa saba dhaga'uu qaba waaqayyo saba keessaa saba kadhannaa isaanii barbaadu qaba waaqayyo saba keessaa saba faarfannaa isaanii galata isaanii barbaadu qaba waaqayyo kanaaf warri dhuunfaa koo ta'an kun jedha fuula kootti gad of deebisanii yoo na kadhatan jedha maal yoo godhan fuula kootti gad of deebisanii yoo na kadhatan tokko kadhata isaanii nan dhaga'a jedha maalaadiyaa gad of deebisuu jechuun wanta guddaa isarra caalu sana moosisuu jechuudha. Gad of deebisuun kabajuu agarsiisa. Gad of deebisuun ofirratti waa moosisuu agarsiisa. Gad of deebisuun jireenya ofirratti waaqayyoon mul'isa jechuudha. Ani gadin jedhaa ati ol jedhi jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een gadi jechuu hin barbaadan bara keenya keessatti fuula waaqayyootti gadi jechuu hin barbaadan. Kanaaf Yaaqoob isa kanadha. Isin yoos harka waaqayyoo jala of galchaa seexana diina keessanii mormaa isinirraa fagaata gara waaqayyootti dhiyaadhaa isinitti dhiyaata. Kanaaf namoonni baay'een harka waaqayyoo jala turuu hin barbaadan yaada waaqayyoo keessa turuu hin barbaadan. Namoonni baay'een marii hafuura qulqulluu hin qaban jireenyi isaanii marii hafuura qulqulluu hin qaban fakkeenya dugduuba isaanii bifa bakkee isaanii yoo ilaalle nama waaqayyoo fakkaatu keessi isaanii garuu humni kadhannaa kan hin jirre keessa isaanii garuu humni dubbii Kiristoos kan hin jirre keessa isaanii kan jiru wanta ulfina waaqayyoo mul'ifne akka ta'e namoonni baay'een jireenya isaanii icceetitti siqnee gaafa laallu wanti irraa nutti mul'atu wanta biyya lafaa fakkaatu malee wanta ulfina waaqayyoo fakkaatu miti. Sababni isaa namni waanuma guutame fakkaata wanta ta'eef namni waan addunyaa guutame waanuma addunyaa fakkaata namni wanta waaqarraa guutame immoo waanuma isa waaqarraa dhufe fakkaata. Kanaaf gad of deebisanii yoo na barbaaddatanii jedhan kadhannaa isaanii nan dhaga'a. Lammaffaa immoo cubbuu isaaniitti isaan qulleessaa. Sadaffaa biyya isaanii nan fayyisaadha. Egaa humni biyya fayyisu kadhannaa keessa jira. Humni cubbuu namarraa kaasu kadhannaa keessa jira. Waaqayyoon akka nama dhaggeeffatu kan godhu gurri waaqayyoo akka dhaggeeffatu kan godhu kadhannaa keessa jira jechuudha. Nama dhaggeeffatu bira garaa waaqayyootu jira. Nama dhaggeeffaturra waaqayyoo ija isaa kaa'ata. Waaqayyoo addunyaa kana keessatti karaa nama kadhatu hojjeta obboloota koo. Karaa nama jilbeeffatu waaqayyoo addunyaa kana keessatti hojjeta. Akkuma macaafa qulqulluu keessatti ilaalu namoonni baay'een jireenyi isaanii jireenya kadhataa kan ta'e waaqayyo karaa isaanii gaafa hojjetu argina. Waaqayyo karaa isaanii gaafa mul'atu argina. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Addunyaa kana keessatti namoonni baay'een yeroo oduu qabu. Namoonni baay'een yeroo waan biraatti dabarfatan qabu. Garuu yeroo kadhannaa hin qaban jechuudha. Yeroo kadhannaa hin qaban jechuudha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf jireenyi addunyaa kana irratti dhiibbaa uumuu danda'u jireenya humna kadhannaa qabu. Kanaaf tajaajiltoonni paasteroonni as keessa jiru geggeessitoonni waldaa gubaa'ee na dhaggeeffataa jirtan yeroo keenya parsantii 100 keessaa parsantii 50 yeroo kadhannaatti otoo dabarsine addunyaa dukkanaa irratti dhiibbaa akka uumu jechuudha. Iddoo kadhannaan jiru ifa waaqayyootu jira. Ifti waaqayyoo immoo dukkana irratti ifa. Lafa ibsaa waaqayyoo jiru immoo dukkanni mirga hin qabu jechuudha. Hafuurri qulqulluun wanti isinitti akka dubbadhuuf keessa koo kakaasu waan humna kadhannaa kan jedhu irrattan dubbadhu. Humni kadhannaa iddoo humni kadhannaa jiru
waldaa humni kadhannaa keessa jiru tajaajilaa humni kadhannaa keessa jiru yeroo hundumaa hojii dukkanaa irratti dhiibbaa uumaa deema. Hojii seexanaa irratti hojii addunyaa kanaa irratti dhiibbaa uumaa deema jechuudha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaafi ani jedha sagalee nama nu dubbise kun ennaa isaan gadi jedhanii na barbaaddatanii karaa isaanii isaamaarraa ennaa deebi'anii ani kadhannaa isaanii nan dhaga'a. Ani kadhannaa isaanii nan dhaga'a jedha. Cubbuu isaanii nan dhiisaa biyya isaanis nan fayyisaa jedha. Humni kadhannaa kan jedhu humni kadhannaa tokko maal hojjeta yoo jettan tokkoffaa Waaqayyo akka nu dhaga'u godha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kadhannaa jechuun yeroo rakkanne duwwaa namoonni tokko tokko yeroo qorumsi isaan mudate yeroo wayi ta'an Waaqayyoon kadhachuu barbaadu yaadatu jechuudha. Yeroo humni isaanii dadhabe Waaqa yaadatu. Kadhannaan dhabuuf argachuu irratti kan hundaa'u otoo hin taane hariiroo Waaqayyoo fi nama gidduu jirudha kadhannaa. Hariiroo Waaqayyoo wajjin qabnu tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabnu kan cimsudha. Kanaaf dameen mukarra haadharra hin jiru taanaan gatii hin qabu. Tajaajilli keenya biyya lafaa kana keessatti kan humna godhatu hariiroo Waaqayyoo wajjin qabnu yookaan humna kadhannaa keenyaa gaafa cimsinudha. Jireenya Yesuus biyya lafaa keessatti yoo ilaaltan biyya lafaa keessatti Yesuus Kiristoos jireenyi isaa yeroo hundumaa kadhannaa irratti kan xiyyeeffatedha. Halkan waarii kan kadhatu gaara irratti ol ba'ee bartoota jalaa dhokatee yeroo hundumaa kadhannaa irratti akka dabarsu halkan hin kadhata guyyaa guyyaa immoo wangeela akka lallabu macaafni qulqulluun iddoolee baay'eetti wangeelota keessatti waa'ee kadhannaa isaatii dhugaa nuu ba'a jechuudha. Kana kan godheef Yesuus humna guutuu Waaqa guutuu ta'ee osoo jiru nu barsiisuuf nuti akka irraa barumsa fudhannuuf gad of deebisee tajaajiluun isaa jireenya keenya akka irraa barannuuf qajeelfama kana irratti hundoofnee addunyaa dukkanaa kana irratti ibsaa Kiristoos wangeela Kiristoos kana ergama nuti kennite kana akka galmaan geenyuuf malee Kiristoos humna dhabee miti foon uffatee biyya lafaa dhufuun isaa naaf isin barsiisuuf jechuudha. Kana keessatti baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Kadhannaan inni tokko laphee namaa bana. Humni kadhannaa laphee bana. Namoonni gaafa Waaqayyoon kadhatan lubbuutu harka isaaniitti fayya. Laphee dhagaatu fuula isaaniitti banama jechuudha. Namni humna kadhannaan guutame gaafa waa'ee Kiristoos illee dubbatu lapheen akka dhagaa jabaatu sun rukutama jechuudha. Raagaa laabaa diinaa magaan. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Meeshaan xiyyiitii of keessaa hin qabne rasaasti xiyyiitii of keessaa hin qabne dullaadha malee dhuka'ee waan tokko miidhuu hin danda'u. Kanaaf jireenyi dhaloota amantoota baay'ee akkuma kana humna kadhannaa of keessaa hin qaban. Meeshaan sun humna xiyyiitii sana keessa waan jiruuf abiddi keessaa dhuka'u sun fagootti diina rukuta jechuudha. Kanaaf ibiddi humni kadhannaa sun nu keessa gaafa jiraatu diinonni keenya fagootti rukutamu jechuudha. Humni kadhannaa balbala eebbaa bana. Humni kadhannaa balbala laphee namaa bana jechuudha. Raadaala. Humni kadhannaa gaafa jiraatu wantoota fuula keenyatti cufantu babbanama jechuudha. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin jireenya keessan irratti haa ta'u. Haalleluuyaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:31 irratti dubbii Waaqayyoo akkanadha. Isaan kadhata afaanii fixanii fi iddoon isaan itti walitti qabaman socho'uun wal faana hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbii Waaqayyoo ija jabinaan dubbachuu jalqabanidha. Maal godhaa kadhannaani dubbii Waaqayyoo ija jabinaan akka dubbannuuf dhiifama isan lammaffaa jedhedha tokkoffaarra godhadhaa. Maanni waa'ee Kiristoosiin afaan guunnee dubbachuu akka dandeenyuuf humna nuu kenna. Namni humna kadhannaa of keessaa qabu waa'ee Kiristoos dubbachuudhaaf ija jabina qaba jechuudha. Addabaabaayii irratti dhaabbatee waa'ee Kiristoos lallabuudhaaf
hormoota gidduutti mana hidhaa keessatti iddoo hundumaatti waa'ee Kiristoos dubbachuudhaaf ija jabina horata jechuudha. Kanaaf Phaawulos akkana jedha, ani wangeelatti illee yaa'uu inni humna Waaqayyooti jedha. Namoonni baay'een waa'ee Kiristoos dubbachuutti saalfataniiru. Namni yaada fooniif dhiigaatiin waa'ee Kiristoos dubbachuu hin danda'u. Garuu humna kadhatichaa keessaa isa dhufuun waa'ee Kiristoos dubbachuu danda'a. Iddoo kanatti bartoonni Yohaannis, Yaaqoobii fi Phexros Yihudoonni walitti qabatanii gaafa mormii irratti kaasan lammata maqaa kana akka hin dhoofne waa'ee Yesuus kana akka hin lallabne jedhanii gaafa isaan of argachiisan hari'anii mandara keessaa ari'atanii isaan doorsisanii isaan reebanii mana hidhaatti isaan galchanii of eeggannoo kennanii fi gaafa isaan galchan argina. Maqaan Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Isaan manatti hin galle, lola sodaatanii hin galle, beela sodaatanii hin galle, haryannaa sodaatanii hin galle. Baroota keenya keessa namoonni baay'een wangeela qabatanii kan ba'an jiru. Ergaa macaafa qulqulluu qabatanii, ergaa Kiristoos qabatanii isuma sirrii fudhatanii kan ba'an baay'een bakkeetti ba'anii haryatama dadhabanii, beela dadhabanii dubbii Kiristoos gara biddeenaatti kan jijjiiran, gara faayidaatti kan jijjiiran baay'ee isaanii arguu dandeenya. Kanaaf jarri kun haryannaa baqatanii hin galle rookaataa gaalaa baada walitti dacha'anii manuma tokkotti walitti dacha'anii gara Waaqayyootti iyyan raalabaa inaaffaan jara kanaa maanni waa'ee biddeenii miti, waa'ee mana jaarrachuu miti, waa'ee jireenya isaanii qajeelfachuu miti. Biyya lafaa kana keessatti wanta isaanitti tolu yookaan wanta isaanitti ta'u mijeeffachuuf miti. Kaayyoon isaanii dubbii Kiristoos galmaan ga'uuf. Mata duree namoota baay'ee otoo laaltanii kan kadhatu, kaan mana kadhata, kaan gaa'ila kadhata, wanta jireenya foonsaa ittiin tajaajilatu kadhata. Mata duree kadhannaa namoota baay'ee kana. Garuu mata duree dhaloota kanaa maanni dubbiin Kiristoos darbuu qaba. Laalabaniyaa zeekiraamandoo amantoonni dubbiin Kiristoos addunyaa kanarratti akka babal'atuuf lapheen isaanii yeroo hundumaa guutamee ka'uu qaba. Baay'ee waa'ee manaa, waa'ee makiinaa, waa'ee addunyaa kanarratti dorgommii qabeenyaa keessa seenuudhaaf. Raajiin baay'een illee kan raajamu otoo ilaaltanii waa'ee fooniiti. Raala isaan kun waa'ee fooniitiif omaayyuu yaaddaan. Maqaa Yesuus ijji keenya isa waaqarraa irratti abbanamu dubbii Kiristoos irratti, dubbii dhugaa sana irratti Yesuus ijji keenya kan baname haa ta'u. Hin gallu as geenye jedhani bartoonni, hin gallu hin kadhanna jedhani gaafa isaan wal ga'anii adda tarkaa gara Waaqayyootti iyyan. Ulfinni waaqarraa gadhiifame, abiddi waaqarraa gadhiifame. Adda tarkaa afaan haaraan guutamanii dubbatan. Raamaalaabaala namoonni baay'een afaan haaraa isaayyuu hin dhoska. Afaan haaraa isa keessa hafuurri qulqulluun kaayyuu hin dhoska. Afaan haaraa si keessa jiru sun kan hojii qabuudha baata. Adda tarkaa afaan haaraa isaanii dubbatanii abiddiin bu'ee lafatu socho'e jedhe. Liivaaniyaa seekaa hin tamsaase olii gadee biyya keessa tamsaase. Daangaa diinaa cabsanii ba'an humni kadhannaa waan hojjetu isa tokkoffaa waa'ee Kiristoos afaan guunnee dubbachuu akka dandeenyuuf humna nuu ta'a. Doorsisa isaanii sodaatanii manatti hin galle cabsanii lallabuudhaaf humna godhatanii humna horatan. Yesuus simna dubbat namoonni na dhagaa jirtan harka keessan afaan keessan irra godhadha. Abiddi humna Kiristoos waa'ee wangeelichaa lallabu har'aa kaasee laphee keessanitti haa qabatu Yesuus Kiristoos. Somni kan hin galchine, beelli kan hin galchine, haryannaan kan hin galchine dhugaa Kiristoos addunyaa sana irratti lallabuu akka dandeessan Yesuus Kiristoos abiddi kun laphee keessanitti haa qabatu. Abiddi kun arraba keessanitti haa qabatu. Abiddi dhugaan kun hojii dukkanaa irratti dhiibbaa kanuun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keessan keessatti, mana keessan keessatti ammaa kaasee kan qabatu haa ta'u.
abiddi wangeelicha lallabu abiddi Kiristoosin lallabu humni aareffamaa sun gaa'ila keessatti hojii keessatti Yesuus Kiristoosin abiddi haalli hin dhaamsine maqaa Yesuus jireenya keessan irratti kan qabate haa ta'u maqaa Yesuus. Isa lammaffaa akkuma jalqaba dubbachuuf yaale laphee namaa bana. Hafuurri Waaqayyoo yookaan humni kadhannaa laphee namaa bana. Namni kadhatu yeroo hundumaa laphee banamaa argata. Rooba daalaa magaan. Wanti isatti garaa jamaatu hin jiru baala. Namni humna kadhannaa qabu laphee banamaa qaba. Laadaa gaalaam. Haalotatu saabbaqa. Ligaati araabaadia. Humni kadhannaa koo waan guddaa godha baay'ee. Maalaa baadii kaabaaraadiyaas. Mee sagalee Waaqayyoo keessa hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 13 amma 14tti guyyaa sanbataatti immoo mandaricha keessaa baanee gara qarqara lagaa iddoo itti Yihuudoonni kadhataniif walitti qabamuu seenee dhagnee teenyees dubartoonni achitti walitti qabamanitti dubbanne. Dubartiin uffata calaqqisaa gati jabeessa gurgurtu mandaraa tiyaatiraa kan dhufte amantii warra Yihuudootaa kan fudhatte tokko achi turte. Maqaan ishees Liidiyaa jedhama. Gooftaan gurra qalbii ishii banee fi waan tureef ishiin waan Phaawulos dubbate dhimmitee dhaggeeffatteedha. Dubartiin kun amantii warra Yihuudootaa qabdi. Haalleluuyaa. Nama ormaa turte. Iddoo jarri kun kadhataa wal ga'anitti dubartiin naggaadhee kun dhufte. Waan Phaawulos achi dhaabbatee dubbatu laphee banamaadhaan dhaggeeffatte. Gooftaan gurra qalbii ishiitii bane. Namni humna kadhannaa qabu arraba isaatu mi'a. Arraba isaatu mi'a. Maali osuma namni kun haasa'ee jettu baqa raagaa laabaadha. Baqa otuma namni kun isin mudatee hin beeku namoonni tokko dubbiin isaanii kan isinitti mi'aawu. Harrabni isaanii laafaa kan ta'e. Jecha isaanii keessa wanti nama quumu. Jecha isaanii keessa wanti nama miine kan jiru. Dubbiin arraba isaanii kan dhangala'u. Raabaa daalaa nagaan isaanii kan nama qabbaneessu. Dubbannaa isaanii inni kun humna kadhannaa irraa dhufu. Jaallatteen dhaggeeffanne dubartiin kun dubbiin Phaawulos irraa ba'u laphee ishii waan tuqeef godhee dhaabbattee dhaggeeffatte. Karaa ishii otoo deemaa jirtu dhaabbattee dhaggeeffatte. Raalaa baadaan ishiin gooftaa Yesuusin fayyisaa ishii godhattee fudhatte. Maaloo na biraan deeminaa jette gadi sittanii yoo dubbisan na biraa akka turtan hin barbaada. Mana koo akka jiraattan hin barbaada. Laara laabagaata giraavaadiina magaalo. Barumsa baay'ee qabaachuun keessan macaafa sirriitti uumamaa amma mul'ataatti dubbisuun keessan isin hin mi'eessu. Humna kadhannaa qabaachuun jireenya namaatiif amantootaaf keessumaa barbaachisaadha. Inni sadaffaan mul'ata namaaf kenna. Humni kadhannaan mul'ata namaaf kenna. Kadhannaa keessatti mul'ata argatu. Mul'ata hojii argatu. Mul'ata addaa argatu. Bara kana keessa namoonni korrojaa jiraatu. Korrojaa fakkeessummaadhaan jiraata bara keenya keessa namoonni. Korrojaa miti orjinaaluma isaatu sii dhufa gaafa kanatti. Isuma sirrii isaatu waaqarraa dhufa. Innoo sooressaa uumaan dhabu. Wanta guutuutu harka isaa jira. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa kana nu dubbisee asuma irratti kadhanna. Qerneeliyoos deebisee bultii 4 dura yeroon bultii 4 dura yeroodhuma ammaa kanatti mana kootti kadhata sa'aatii 9 kadhachaa ituun jiru namni tokko uffata adii quncee talbaa irraa uffata adii quncee talbaa irraa hojjetame tokko uffatee fuula koo dhaabbate jedha.
Qerneeliyoos waaqayyo kadhata kee siif dhaga'eera, dadhaboota gargaaruu kees siif yaadateera jedheenidha. Isin ittuma fufaa dubbifadhaa. Iddoo kanatti namichi Qerneeliyoos jedhamu tokko loltuu warra Roomaa hangafa dhibbaa, ajajaa waraanaa warra dhibbaati. Ajajaa waraanaa Mato Alaqaa isa jedhamu nama cimaa, nama qajeelaadha. Garuu amantii kana keessaa qooda kan hin qabne. Kanaaf inni yeroo hundumaa mana isaa wajjiniin kadhata. Mana isaa wajjiniin waaqayyoon kadhata. Itoo kadhatu waaqayyo gaaf tokkotti mul'ata. Ergamaa uffata adii quncee talbaarraa uffate tokko fuula isaa dhaabbateetti dubbate. Yeroo sana inni akkana jedheen, yaa Qerneeliyoos kadhannaan kee dhaga'ameera jedheenidha. Sana booda Phexros gara mana isaa akka dhaqu, hafuurri waaqayyoo mana isaarraa akka buufatu isin guutummaa isaa yoo dubbifattan ergicha sirriitti hubattu. Ani yeroon kun hanga waanta ta'eef. Sana booda Phexros gaafa mana isaa galu manni isaa hafuura qulqulluun guutame. Humni kadhannaa karaa namaa kenna obboloota koo, nama marraa. Phexrosis mandara Yoopheetti waaqayyo kadhataa ture. Innis akka gara mana Qerneeliyoos dhaqee kadhatu hafuurri waaqayyoo mul'atatti dubbatee ture. Qerneeliyoonis immoo mana isaa keessatti yeroo kadhatu, yeroo Phexros gara mana isaa dhaqee manni isaa hafuura qulqulluun guutamu, kadhannaan isaa gaafa yaadatamu dhaga'amu argitu. Waa namatti agarsiisa. Waaqayyoo yeroo kadhataa keessatti waa namatti mul'isa. Waa'ee biyyaa namatti mul'isa. Waa'ee dhalootaa, waa'ee mul'ata gara fuula duraa namatti mul'isa jechuudha. Waaqni keenya Waaqa Ba'aal miti. Waaqa dhaga'uudha. Waaqa gurra qabuudha. Waaqa ija qabuudha. Waaqni keenya Waaqa kakuu duwwaan nama gowwoomsu otoo hin taane, Waaqa raawwatee nama gammachiisuudha. Warri Eeliyaas wajjin mormii qaban, warri Waaqa Ba'aaliif sagadata iyyanii gaafa jedhaban, taraan Eeliyaas gaafa ga'u kan Eeliyaas abiddaan mul'ate. Raabaadiyaa har'a dhiiga Yesuus nan dubbadha. Mana keessan keessatti, jireenya keessan keessatti deebiin kadhannaa keessanii abiddaan dhufa. Raagaa taagaalaa baadiyaa namaasiyaa. Hafuurri Waaqayyoo nutti dubbateera. Asumarra turree Waaqayyoon kadhanna. Mana Qerneeliyoosiin kan gale har'a jiruu kee keessa akka galu nan amana. Har'a gola kee keessa akka galu nan amana. Mana Qerneeliyoos ayyaana Waaqayyootu gale. Ayyaana kadhannaa isaaf deebii ta'utu gale. Eebba Waaqayyootu mana isaa gale. Nagaa Waaqayyootu mana isaa gale. Ergamoota Waaqayyootu mana isaa gale. Raagaa taagiraa baadiyaa. Waaqayyoo Phexrosiin gara mana isaatti erge. Samiidhaa Waaqayyoo ergamoota isaa gara mana isaatti erge. Raagaa laabagaannu. Manni Qerneeliyoos hafuura qulqulluudhaan guutame. Ayyaanni Waaqayyoo mana isaarra buufate. Deebii kadhannaa isaatu dhaga'ame. Hiyyeessota gargaaruusaa, rakkattoota gargaaruusaa fuula Waaqayyootti ilaalame. Har'a dhiiga Yesuus Kiristoosiin kadhannaan keessan deebii qaba. Raalabaadaana maandaa. Gooftaa keenya Yesuus hin kadhanna. Abbaa keenya ati, fayyisaa keenya ati. Raagaa labaadaanaa teekiraadiyaa. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም akka biyyaattan maqaa kee waama, akka dhuunfaattan maqaa kee waama, akka waldoolee kiristaanaattan maqaa kee waama. Maqaa gooftaa Yesuusin warri maqaa koo waammatan in oolu jedhamee barreeffamee jira. Maqaa Yesuus harki waa hojjetu amma haa mul'atu. Daqiiqaa kana keessa harki kee waa godhu sun, daqiiqaa kana keessa harki dukkana diigu sun
harki kee akka mul'atu barbaada akka biyyattitti harki kee akka mul'atu barbaada akka nama dhuunfaatti harki kee akka mul'atu barbaada hibboo gurguddaatu waldoolee kana keessa jira hibboo gurguddaatu biyya kana keessa jira hibboo gurguddaatu dhaloota kana keessa jira gaayila dhalootaa keessa hibbootu jira hojii dhalootaa keessa hibbootu jira guddina dhalootaa keessa hibbootu jira dhalootaaf dhaloota gidduu hibbootu jira sabaaf saba gidduu hibbootu jira hibboo dhalootaa kaniiku harka keeti hibboo saba kee kaniiku harka keeti rakkoo dhalootaa kan furu si duwwaadha hibboo laabadaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin amma yaa Waaqayyo saba kana irratti hiikamsa akka ta'u nan kadhadha hiikamsa akka ta'u nan barbaada dhaloota kana irratti hiikamsa akka ta'u nan barbaada gaayilli diinaan hidhame akka hiikamu hojiin hidhame akka hiikamu nagaan hidhame akka hiikamu eebbii hidhame akka hiikamu abjuun qabame akka gadhiifamu guddinni qabame akka gadhiifamu maqaa Yesuus Kiristoosin harki hidhaa dukkanaatti nama hiiku harki hidhaa iyyummaatti nama hiiku hirreen kee asochoo hirreen kee asochoo hirreen kee olluufaa jedhu gaafa ati namaaf kaatu yaa Waaqayyo galaanatu karaa ta'a gaafa ati namaa kaatu yaa Waaqayyo lafa onaatu misooma gaafa ati namaa kaatu yaa Waaqayyo abidda walakkaatu iddoo galataa ta'a gaafa ati namaa kaatu yaa Waaqayyo isa du'ee foolii godhatetu iyyuu foolii jireenyaa godhatee ka'a gaafa ati namaa kaatu yaa Waaqayyo dachaa lafee gogaatu lubbuu godhatee ka'a gaafa ati namaa kaatu yaa Waaqayyo galaanarra nama deemsifta gaafa namaa kaatu bubbeetu gab jedha sagalee kee kan dhaga'u galaanonni sagalee kee beeku yaa Waaqayyo ati tulloota akka dibicha gafarsaa buburraas kifta wanti harka kee qabu hin jiru gaalli harka kee daangessu hin jiru rakkinni harka kee daangessu hin jiru ati haalota irratti gooftaadha ribaaniyaa seekaandoo በጌታ በኢየሱስ ስም harki abbummaa kee dhaloota kana bira akka ga'u mana hidhaa keessa kan jiran mana rakkinaa mana boo'ichaa keessa kan jiran gola hidhaa keessatti qabamanii kan jiran harki kee obboloota koo bira akka ga'u ribaaniyamoo sandara labagaan herrabababa senda gaaffii dhaloonni furuuf hin dandeenye gaaffii namni furuuf hin dandeenye gaaffii gurguddaa qabatanii dura kee kan jiran amma furmaanni jireenya isaaniif akka ta'u marraba laborra handa sundagado errabu shalabagando በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጀቢና ካርጋሙ ነዋማ ጀቢ ዋማ መቃ ኢየሱስን ጎለዳሎታ ከናት ጀቢና አርጋም በኢየሱስ ስም ጀቢና አርጋም በኢየሱስ ስም ጀቢና አርጋም በኢየሱስ ስም ጀቢና አርጋም ወንቶኮን አርጋ ራጋታ ጋላባኒያ ኤራባጋላባጋንዶ harka dhoskaat lubbuu dhoskaatti boo'uun arga riga labagaando nan arga raasuu kampala harka imimmaan namarra haquun arga sukkuumamee namoota ba'aa wal'aansoon itti ulfaatee nama xiqilee wayii jala galee sukkuumamee hoobsuu dadhabee yeroo hundumaa boo'uun arga maal yaa Waaqayyo kunoo narra dheerate maal yaa Waaqayyo kana baachuu dadhabee jedhee nama galgalaa ganama guunguma furri qulqulluun na agarsiisa har'a Waaqayyo gooftaan harka furmaataa baatee gara kee dhufa shaakaraa baadiyaanaasiya harka imimmaan namarraa haquun arga har'a kaastee akka deebitee boonyetti Waaqayyo laphee kee gammachuudhaan guuta laphee kee abidda gammachuutiin tuqeera boo'aa kan jirtu liivaaniyaasiyaa galmee hin dubbifamne baattee kan deddeebi'aa jirtu galmee hin dubbifamne baattee deddeebi'aa kan jirtu har'a Waaqayyoon akkana siin jedha deebitee akka hin boonyeef harka koo gammachuu baatu laphee kee tuqeera siin jedha raamaagantaa gaala kolfa guddaa kolfuu jalqabda gammachuu guddaa faarfannaa galataatu afaan kee guuta misiraachoon sittima manni hidhaati keessa jirtu kun kana booda si qabuu hin danda'u finyoon kun si hidhuu hin danda'u haalonni kun si daangessuu hin danda'u Waaqayyo jireenya kee irratti ibsaa haaraa baneera jireenya laadaa sakraabaa joolee keepaatuu sakriva hando wilarala abiddan qabsiisa rivaayivalii guddaatu qabata biyyeessuus raabagala bagaando rakkinni to'achuu kan hin dandeenye chaalenjii barichaa irratti
humna kan sii kennu biyyeessus sim jireenya keessan irratti abboomeera abidda hafuura qulqulluu abboomeera humna kadhannaa abboomeera humna faarfannaa abboomeera to'atamuu akka hin dandeenyetti bageetaa biyyeessus sim humna gaara diigu humna danqaraa sibiila diimaa caccabsu bageetaa biyyeessus sim jireenya keessan irratti abboomeera maqaa Yesuus. namoonni na wajjin kadhachuu barbaadan harka keessan mirgaa laphee keessan irra kaawwadha hamma abidda si guututu jira ramagala bagaando to'atamuu akka hin dandeenye rivaayivaalii guddaatu si keessaa ka'a abidda addunyaa kanaaf bu'aa ta'uu danda'u abidda dhaloota dukkana jalaa baasuu danda'u abidda ergaa seexanaa nyaachuu danda'u abidda ergaa iyyumaa nyaatuu danda'u kana booda deebitee hin boottu barri boo'ichaa sirra darbeera barri gaddaa sirra darbeera barri qaarni funaanuu sirra darbeera barri hidhaa keessa taa'u sirra darbeera barri dukkana keessa deddeebi'u sirra darbeera barri 2016 bara ifa keessa jiraachuu bara ifaan jalqabu bara galataan jalqabu marrabadana masekraadia bara akkasii siita amma kaasee abidda kana abbooma abidda kana abbooma abidda kana abbooma abidda garbummaa jalaa si baasu abidda sodaa jalaa si baasu abidda wandoo abaarsaa sirraa nyaatu riba mama senda la bagando halleluya halleluya nanarga akka abidda daaraa keessa ruuqame hafuurri qulqulluun natti agarsiisa dhaloota humna guddaa otoo qabanii dhaloota abidda guddaatiin otoo guutamanii jiranii haalotaan daangeffamanii dhokatanii gola keessa ta'an hafuurri qulqulluun natti agarsiisa dibata guddaa otoo of keessaa qabanii ergaa guddaa otoo of keessaa qabanii haalotaan daangeffamanii namoota dukkana keessa dhokatan namoota haalota keessa dhokatan hafuurri qulqulluun agarsiisa amma kaasee kennaan haala lafarraan daanga'u abidda uffatee gadi ba'a abidda uffatee gadi ba'a faarfannaan kee humnaan lallabni si keessa jiru humnaan mul'anni si keessa jiru humnaan dhaloota akkasitti dhokatanii jirantu jira har'aa kaasee sirraa xarageera abiddi kun boba'uu jalqaba humni kun qabatuu jalqaba ergaa si keessa waaqayyo kaa'e akka ittiin hojjettuufi malee akka ittiin dhokattuufi miti akka ittiin baatuufi malee akka ittiin hidhamtuuf miti har'aa kaasee bayyee liilaa baadaanaa teekiraamaandoo abidda kana haaraa godhe gadi baasa abidda kana haaraa godheen gadi baasa kenna haaraan dhokate kenna haaraan awwaalame chaalenjii lafarraatiin kan qabame amma kaasee humna uffatee gadaaba ergaa fudhatee gadaaba humnaan guutama baa maqaa Yesuus bayyaana kana keessa bayumnaan guutami bay sagalee fudhadhu bay Yesuus Kristos rabababababa ribababababa herra sunta kuba nanarga namoota galmee moofaa harka isaanii keessatti galmee moofaa narga riiga labagaan dhaloota marra haduu sakaadha galmee moofaa kana harkarraa harkaa fuudhee gubee galmee haaraa tokko itti banuun arga yeelebeniyaa sika haleluya namoota waggaa baay'ee lakkooftanii bu'aan harka keessan keewu faayidaan harka keessan keewu kan isin hin gammachiifne humna keessan dhangalaaftanii dafqa keessan dhangalaaftanii wanti harka keessan keessa jiru bu'aan harka keessan keessa jiru kan isin jijjiiruu hin dandeenye akka ta'e saamamtanii namoonni jirtan as keertu waaqayyo gooftaan akkanadha haleluya jireenya keessatti moofa'ee si jibbisiise kana jireenya kee bifa si jalaa dhabe akkaataa ilaalcha kee bifa si jalaa dhabe harki koo har'aa kaasee haaresseera siin jedha waaqayyo isa moofaa kana sirraa kaasee jireenya haaraa akka kunoo lafa onaar yookaan maasaa irratti bokkaan roobee wanti haaraan maasaa kana keessaa biqilee ka'utti jireenya kee sirkatti coolan jireenya kee sirkatti dadhabe kana haaresseen humna kootiin haaraa godhee isa sitti miidhagu isa dhalootatti miidhagu humna haaraa sii kenna jedha waaqayyo balbala haaraa sirratti bana jedha waaqayyo lafa teessee inkaata kana booda lafa abdii keetti kutatte kana humna haaraa fudhattee akka kaatuuf gooftaan sii eeyyameera heeyyamni kee sii gadhiifameera raabaa laabaa daanaa maando nan arga hafuurri qulqulluun natti mul'isa
nama dhimmoonni keessan isin hirkatti qabamee jiru riigaa laba afurri qulqulluun natti mul'isa akka nama riigaa laba diinama akka nama ATM'dhaan birrii baafachuuf dhaqee wanti inni qabachuuf fudhachuuf dhaqe sun isaaf gadhiisuu didee akka kanatti maashina waa'ee isaa qabu afurri qulqulluun natti agarsiisa. Waaqayyo dhimmoota keessan namoota qabamee jirutu jira. Eeyyama keessan qabamee jiru. Eebba keessan qabamee jiru. Gaa'ila keessan iyyaaltu wantichi isiniin gadhiifamu. Iyyaaltu wantichi isiniin gadhiifamu. Har'aa kaasee gooftaan ofii isaatti sii darbee dhimmoonni kee qabame harka Waaqayyoon gadhiifameera. Biyyeessuus sim gadhiifameera. Biyyeessuus sim gadhiifameera. Biyyeessuus sim gadhiifameera. Biyyeessuus sim gadhiifameera. Raalaabaadaalaabaadiyaa sheekaarotaan baaraalaabaadiyaa. Herra maganto mahanda lira labadina morra halabagan nanarga kuno akka ijoollee inamana barumsa dhaqu finyo ofirraa naannesite irra utaaltut finyo ofirraa marsite irra utaaltut tanarga akkanattan lubbuu tokko narga as keessatti haleluya finyoon kun otuma ofirraa naannessitu ammas miilla ishiitti marama ammas ishii qaba akanatti hafuurri qulqulluun agarsiisa qorumsa sirratti wal jijjiiree akkati keessaa ba'uu hin dandeenyetti humna keef hafuura kee dadhabsiisu har'aa kaasee Waaqayyo funyoo kana sirraa kukuteera. Finyoo karaa keetti hidhame, finyoo miilla keetti hidhame, finyoo eebba keetti hidhame abiddi Waaqayyoo sirraa gubeera. Finyoon kun si duwwaatti miti kan hidhamee jiru, qomoo keetti hidhamee jira. Finyoon kun achumaa dhufaa finyoo hidhamee jiru narga raabaa gaando hafuura waaqeffatamaa bare maatii kee gidduutti hafuura mo'e raaba maatiin kee illee milkaa'ina guddaa akka hin milkoomne ennaa baye jedhan wanta duubatti deebisu lola akka kadaatti maatii gidduutti humna jabeeffatee lolu gabbarsa kan bare dhiiga kan bare hafuura waaqeffannaa bare hafuura akkasii sittis maatii keettis goolii kaasu hafuurri qulqulluun na agarsiisa. Hafuurri kun yerootti nagaa kee canaggafa. Torbee tokko yoo nagaa taate torbee tokko nagaa hin taate. Kiisii kee gaafa laaltu kiisiin kee duwwaa, sammuu kee gaafa laaltu sammuun kee akka waan duwwaa ta'etti ilaala. Jireenyi kee raalaa baana. Abdii fuula kee dura jiru sitti dukkaneessa. Jireenya akka kanaatti yeroo hundumaa dhiphatu hafuurri Waaqayyo as keessaa na agarsiisa. Har'aa kaasee Waaqayyo akkana jedha. Hijaan si ba'a. Hafuura akkanatti jireenya kee lolu kana nannaa jedha Waaqayyo. Waaw! Lubbuu nanaati. Hafuura kana Waaqayyo jireenya kee irraa guba. Harka kee mataa kee irra kaawwadhu.